Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee kan gaafii keessan irratti hundaa'e jechuudha. Akkasuma wanta haaraa hoo dhageessinu biraan gahii kan jettanidha. Anis akkasuma waadaa isinii galeen jira jechuudha. Keessattuu warra Beeruti keessa jiraataniif jechuudha. Wanta haaraa kan hoo dhageessin biraan gahade waadaa isinii seene jechuudha. Akkasuma konsolaanis samoonii darbee bultii 21 irraa jalqabee guyyaa muraasa hin cufama jedhee isinitti himeen jira jechuudha. Konsolaan erga peejii isaati irratti poost godhee ayyaana idaa baga geessanii fi akkasuma barreeffama biraas gadhiisee jira. Barreeffamni inni gadhiise san jechuudha warra ala keessa hojjetan ta'e walumaa galatti rakkattoonni Beeruuti keessa jiraatan yeroo ammaa kanatti as gabaabatti uumaa wanni inni bu'aa argamu hin jirudha yookaan immoo wanni inni faallee argamee gara biyyaatti akka deebi'u wanni ta'amaa jiru hin jiru jedheeti kan achumaan bade jechuudha. Yeroo ammoo inni tokkomtu hin jiru. Akkuma beekamu xiyyaarri Itoophiyaadhaan nadaajii gubee dhufee as biyya kana gahe nama 13 qofa qabatee akka gad deebi'e hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Kuni waa'ee sammuu nama dhukkubsa. Ergasanii warri nagahaan mana madaamii hojjetan jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Warri nagahaan mana madaamii hojjetan hundi tokko miti. Tokko dolaara baankiidhaa baasachuu danda'a. Kuuwwan isaanii baasachuu dhiisuu danda'a. Kana yeroo hin jedhu namni dolaaraan galfate dolaarumaan baasata. Yeroo kana kan madaamonni sirnaan ijoolleedha kennaa turaniyyuu erga yeroo saniitti jalqabe baay'ee jijjiiramni guddaan jira jechuudha. Baay'ee jijjiiramni guddaan jira. Kuuwwan isaaniitiyyuu nyaatamaan suppermaarkettiidha dhufeetiin ijoolleetii wajjin nyaadhu akkan wajjin hin nyaanne jedhanii meeqa kam ofirraa baasaniitiin konsolaan cufaadhaa achitti darbaniitiin deebi'aa jiran jechuudha ijoollee. Kana jechuun namootiyyuu Itoophiyaa ayyir mangadiin baay'ee ijoollee keenya gadi qabe akkanatti irra gaddeeme jechuudha. Dhugaan isin hin jedhaa irra gaddeeme jechuun najaaji gubee Itoophiyaadhaaf biyya kana Beeruuti keessa seeneetiniin kun birrii barbaachuudha. Erga dhufeemee erga najaaji gubee namni itti fe'amuu baateen gubata. Dhugaan isin hin jedhaa biyya kana gahee nama 13 bicha qabatee gaddeebe Itoophiyaan. Xiyyaarri Itoophiyaa jechuudha. Kun waan baay'ee nama salphachiisu ani sammuu akkamii akka qaban hin beeku dhugaan isin hin jedha. Kana irratti garuu wanni tokko wanni haarootti homaatuyyuu hin jiru jechuudha. Ijoolleen tikeetii isaanii dolaara 550 muratanii kan jiran meeqa kam osoo as keessa jiru duwwaa gaddeebi'e jechuudha. Yeroo san duwwaa gaddeebi'e. Kun waan baay'ee nama salphachiisa. Kanammoo kan kana godhe konsolaa yookiin ammoo imbaasii as keessa jiru kanaan maaliif akkanatti yaaduu birri ijoollee irra guuranii nyaatanii maal jedhanii achumaan hantuuta bishaan buute taasisanii dhiisaa jiran. Goofimandii jedhanii isaan banan kana jechuudha. Bakka baay'eetti baname. Ammallee mootiyyuu akka haaraan banamee jira. Kuni kan banamu goofimandii kan jedhu kun kan banamu jechuudha. Ijoollee warra Beeruuti keessa jiraatanii maqaa isaaniitiin kan banamu. Tanaan dura waan akkasiin argee birrii sabamaa turellee eessa akka dhaqe eessa akka gahe hin agarre jechuudha. Ammallee mootiyyuu akka haaraatti banamee jira jechuudha. Meeqa sabamee dhugumatti dolaara 50,000 san seenee ijoolleen dhuguma galti ani hin beeku. Wanni haarofti wanni takka hin jirudha. Warri na eeggatan dhugaan isin jedha. Baay'ee nama salphachiisa bakka wanni ta'amaa jiru walumaa galatti sammuu gad nama aduucha. Kanaaf rabbi obsa sinaa kennuun isin jedha. Warri mana madaamii jiraatan birrii keessan nan birrii xiyyanaa kenni jettanii hin gaafatina. Sababni isaas manaa gadi isin baasanii isin jedha. Mana bultii argachuun iyyuu waan guddaadha. Ijoolleen meeqa kamtu karaa irra ciisatii jira. Argaa jirtan jechuudha soba akka hin taaneef. Kanaaf warri mana keessa jiraatan mataa keessan gadi qabadhaatuma bakka bultiitu argadhaan isin jedha. Garuu gara mootummaatiinis ta'e karaa imbaasiitiin karaa ayyir mangadii Itoophiyaatiin homaa wanni fooyya'aa jiru hin jiru. Homa takkayyuu dubbatanii hin jiranii. Haga ammaatti xaabiyoota jiran keessaa Qaanaa TV bichaadha kan waa'ee warra Beeruuti kana dubbate jechuudha. Kuwwan isaanii homa takka wanni isaan irraa beekan dhageettii dhabaniiti miti waan isaan dubbatanii hin agarre jechuudha. Kanaaf wanni jiru kana wanni tokkichi wanni isaan karoora ijoollee teenya gargaaru wanni isaan harka qaban injiruun isin jedha. Peejiin yookaan mootiyyuu goofandimiin amma kan baname akka haaraatti goofandimiin baname kuni mucaan ashuu jedhamu tokko jira jechuudha. Warri peejii isaanii isaa beektan jirtanii yookaan mootiyyuu maqaan peejii isaa yarabaa garseet shaamanaatti ishee jedhu san jechuudha.
gara sanii liinkii argachuu dandeessanii homaa wanni guurrames hin jiru jechuudha. Katanaan dura gugguuramaa ture eessa akka seene irraa hin beeknu. Kan bara kanaa baay'ee nama sodaachisaa rabbumaan rabbi ta'eetiin inni. Barri tun garuu bara dhumaatis an ta'uun oolu dhugaan baay'ee nama gaddisiisa baay'ee of nama jibbisiisa. Barri tun akkamitti akka dhumattuyyuu maal jedhame akka himamuyyuu haasa'uunyuu namatti ulfaata jechuudha. Itoophiyaa keessa dhibeenis baay'ee babal'atee jira akka duraanitti miti. Akkasuma ijoolleen baay'een isaanii rakkinaan beelan biyya ormaatittis kan dhumaa jirani. Kana jechuun ammoo dhugumatti bari dhumaatti sun barana ta'uun oolu. Rabbiin jala nu haa baasu malee akkanaan isin hin jedhaa yaa obboleeyyan kiyya homaa wanni haruun namni tokko homaatu hin jiru anayyuu giraa na gabbaa'eeti ganan isin hin jedhe. Ani homaa wanni nan isin hin jedhuun qabu waaqayyo gooftaan obsa bichaa isin haa kennu fayyaa isin haa kennuun isin hin jedha.